Waajjirri fayyaa godina Shawaa sirna beekamtii fi galateeffannaa raawwii hojii bara 2017 fi sagantaa sosochii karoora bara 2018 qooda fudhattoota waliin gaggeesse. Fayyaan bu'uura waan hundaa akkuma jedhamu hawaasa fayyaa qabeessa horachuun hirmaannaa gama diinagdee hawaasummaa fi kanneen biroo keessatti sosochii taasisan bu'aa qabeessa caalmaatti akka ta'aniif deeggarsi hordofii fi leenjiin qooda fudhattootaaf kennuun murteessaa ta'uu ragaaleen jiran mul'isu. Bu'uuruma kanaan waajjirri fayyaa godina Shawaa karoora sosochii fi jalqabbii inisheetiiviiwwan haaraa bara 2018 irratti qooda fudhattoota waliin magaalaa Adaamaatti gaggeessee jira. Haasaa baniinsaa kan taasisan itti gaafatamaa waajjira fayyaa godina Shawaa obbo Abbabaa Maamoo akka jedhanitti hawaasa fayyaa qabeessa horachuun murteessaa ta'uu hubachuun riiformiiwwan garaagaraa gaggeeffameen jijjiiramni guddaa dhufee jiru kana karoora sosochii fi jalqabbii inisheetiivoota haaraa fi biroo bara 2018 keessatti xiyyeeffannaan kan hojjetaman ta'a jedhan. Sagantaan kun keessattuu hojiiwwan gurguddoo bara 2018 inisheetiivii seektarri fayyaa qabatu. Inisheetiivoota haaras qabannee bara dhufu kana keessatti hojii gurguddoo hojjechuudhaaf asitti marii taasisuudhaaf. Inni lammaffaan hojiin kun bara filannoodha. Hojii kenna tajaajila sadarkaa hundattuu sadarkaa hospitaalaatti, sadarkaa buufata fayyaatitti, sadarkaa keella fayyaatitti komii tokko malee ummanni keenya tajaajila akka argachuu danda'u. Gaafatamtuun paartii badhaadhina godina Shawaa Aadde Almaaz Faayisaa akka jedhanitti hojiiwwan bara 2017 keessatti raawwataman itti fufsiisaa sosochii karoora bara 2018 keessatti inisheetiivoota haaraa bocaman hojiirra oolchuun kenna tajaajila jiran ammayyeessaa rakkoo jiru sadarkaa dhaabbilee fayyaa hundatti furaa deemuun barbaachisaa ta'uu ibsan. Raawwii keenya bara darbee keessatti maal milkeessine dhimmoota akka milkaa'inaatti ilaalaman akka muuxannootti ilaalaman maal isaan kan jedhu sana ilaallee isaan sirriitti akka galteetti qabanne bara kana immoo inisheetiivoota haaraa akka biiroo fayyaa Oromiyaatti qoratamanii gadi bu'an dabalannee hojii kana akkamitti milkeessinaa kan jedhu sana sagantaatti ilaalu. Jalqaba namni waan irraa ka'uu beekuu danda'utu sarara jiraata. Inisheetiiviin haaraa yeroo dabalamu bara darbee maal hojjennee bara kana akkamitti kana immoo milkeessuu dandeenya kan jedhu sana laaluudhaaf waltajjii nu gargaaru waan ta'eef inisheetiivoota haaraa kana sirriitti qabachuun sirriitti irratti mari'achuun hin barbaachisa. Gabaasni barreeffama raawwii hojii bara 2017 fi karoora bara 2018 waajjira fayyaa godina Shawaa dhiyaate keessatti gandoota moodela horachuu hirmaannaa uummataa cimsuu tajaajila yaalaa qulqullina kennuu sirna to'annoo fayyaa fi inisheetiivoota haaraa jiran cimsuun bu'aan raawwii gaarii galmaan karoora bara 2018 keessatti itti fufsiisaa deemuu akka qabu ibsamee jira. Qooda fudhattoonni maricha irratti hirmaatan tokkos akka jedhanitti seektarri fayyaa qindoominaan hojjetameen milkaa'inni guddaa bara 2017 dhufuu ibsuun inisheetiiviiwwan haaraa jiran hojiirra oolchuu hanqina dhiyeessii qorichaaf meeshaalee yaala fayyaa qaban yoo furameef tajaajila qulqullinaa fi ariifataa kennuu akka isaan dandeessu ibsan. Naannuma Oromiyaa keessaa godinni biraa dhufee Shawaa keessaa aanota baruma kana keessa gara aanaa 4-5 keessa naanna'ee muuxannoo qoqqoodamaa ture. Haga qe'ee nama dhuunfaa ganda keessa seenamee qe'ee nama dhuunfaa kiila dhaloota lammaffaa jalatti waan jiru waan laalamaa ture suni muuxannoo sana fudhannee 2018 kana caalmaatti nu hojjennaa jechuudha. Beezii lafaa qabna waan ta'eef. Akka magaalaa keenyatti hojiiwwan bal'aa nuti hojjennee bal'aatu jira. Buufata fayyaa moodeela taasisuudhaan wal qabatee hojiin bal'aan hojjetamee jira. Keessattuu buufata fayyaa qabnu keessaa buufata fayyaa mataa haaraa moodeela taasisnee hojii bal'aatu hojjetamee dijitaal gochuudhaan wal qabatee EPTS jalqabnee jira. EMRS hojiirra oolchinee jira. Haa ta'uti iddoowwan tokkottis akka hanqinatti kan nuti qabnullee jira waan ta'eef isa hanqinoota keenya laallee kan hojjennu ta'a. Itti aanaan hoogganaa biiroo fayyaa Oromiyaa Dr. Tasfaayee Kibaboo akka jedhanitti hojii fayyaa milkeessuuf akka godinichaatti hojjetaman raawwii gaarii jiran cimsaa kenna tajaajila keenya fooyyessuu inisheetiiviiwwan jiran hojiirra oolchuun imaammata fayyaa bahee milkeessuun rakkoolee jiran furaa deemuu qabna jedhan. Raawwii keessan bara darbee keessatti ciminoota jiran itti fufsiistanii
hanqina jiru immoo fooyyessitanii karoora bara kanaa immoo sirriitti itti fufuun sinirraa eegama waan ta'eef an karoora keessan irratti yoo bu'uura godhattan ammas hin milkooftu yaada jedhuun amantaa qabaachuudha. Ditteelitti hin seenu. Inni gara biraa garuu tarii bira darbuu hin dandeenye kenna tajaajilaati. Utubaawwan gurguddaa dhaabbanni fayyaa addunyaa mootummaan illee nurraa eegu kenni tajaajilaa keenya fooyya'aa ta'uu qaba. Qulqulluu ta'uu danda'uu qaba. Namni muka jalatti iyyuu yaallamee karaa irratti iyyuu yaallamee yoo tajaajilli argate sun qulqulluu ta'e waa'ee mana keenyaa qofa hin dubbatu. Waa'ee beekumsa ogeessa keenyaa qofa hin dubbatu. Tajaajila inni nu harkaa argate sana fudhataa jechuudha. Bulchaan godina Shawaa obbo Abbaa Waaqoo ergaa fi kallattii hojii kennaniin akka jedhanitti dhaloota fayya qabeessa horachuuf karoora bahee xiqqin hojiirra oolchuun humna namaa fi meeshaalee yaalaaf barbaachisan adeemsaan guutuun sirni deeggarsaaf hordoffii itti fufiinsaan kan taasifamu ta'uu ibsan. Inni guddaan xiyyeeffannaa mootummaan kenne dhaloota fayya qabeessa akkasuma immoo dhaloota egeree keenya egeree Oromoo murteessuu danda'u hadhara teenyee hojjechuu akka qabaannu xiyyeeffannaa fi galmi guddaa mootummaan naannoo Oromiyaa qabate tokko isadha jechaadha. Kanaaf wanni hojjennu hunduu taargeetiin isaa hojii fayyaa irratti hadha investi goonu, bajanni hadha fayyaa irratti baafnu, beekumsi keenya, humni keenya asirratti bahu guutuun isaa egeree biyya keenyaa ijaaruudhaaf akka ta'e hooggansi hunduu, ogeeyyiin hunduu qabachuu qaba jechaadha. Kanaaf immoo karoora misoomaa, karoora badhaadhinaa amma qabanne kan ammoo milkeessuudhaaf ummata fayya qabeessa ta'e argachuun dirqama. Yoo ummata fayya qabeessa ta'e hadhan ijaarre ta'e waa silaa mootummaan gara badhaadhinnaatiin karoorfate kun hunduu dilivar gochuu hin dandeenyu jechuudha. Dhumarrattis chaartara sanada karoora waliif mallatteessuun seektaraalee fayyaa, waldaalee dhaabbilee fayyaa dhuunfaa, hojjettoota fayyaa, bulchitoota aanaalee fi magaalota godina Shawaa bara 2017 hojii fakkeenyummaa fi hirmaannaa guddaa taasisaniif waancaa fi waraqaan beekamtii kennameefii jira.